Yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'uu dhaloota yuutuubii keenya hordofaa jirtan hundumaaf iddoo garaagaraatii sagantaa keenya tamsaasa keenya hordofaa kan jirtan nagaan Waaqayyo dabalee isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Paaster Yaadasaa Gaariin jedhama. yuutuubii furtuu dhalootaa Tuub jedhutti fayyadamaa kan jirtan ergaan simbira gahaa kan jiru sabiskiraayib nu godhaa. Akkuma kana laayik sheer gochuudhaan yuutuubii kana nu cina dhaabbachuun hojii wangeelaa kan faana hiriirtan jalala Waaqayyoon isin gaafadhaa. Guyyaa har'aa garuu sagantaa yeroo gabaabaa barsiisa yeroo gabaabaa waliin ilaalluu har'a mul'ata jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ilaalla. Mul'ata kan jedhu kun maalidha? Mul'annoo maalidha? Kan jedhu sirriitti waliin ilaalla. Mul'ata jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi mul'anni furtuu jireenya namaaf kallattii kan namatti argisiisudha. Mul'anni garamitti akka deemuu qabnu, garamitti akka socho'uu qabnu, garamitti siquu akka qabnu, kallattii nuyi irra deemuu qabnu, kallattii kan nutti agarsiisu jechuudha mul'anni. Yeroo baay'ee namni mul'ata kan jennu isa Waaqayyo nutti agarsiisu qofadha. Mul'anni daandii eebba keeti. Mul'anni daandii guddina keeti. Mul'anni daandii milkoomina keeti. Kanaaf mul'anni kun kan inni argamu eessatti yoo jenne mul'anni kun jireenya namaa keessatti. Mul'ata Waaqayyo gaafa ati uumamtu yookiin gaafa dachee kanarra dhuftu dura Waaqayyo otoo ati hin uumamin dura mul'anni si keessa Waaqayyo kaa'ee jira. Mul'anni Waaqayyo si keessa kaa'e kun otoo deemtu otoo jiraattu itti ba'aa kan deemtudha malee Waaqayyo erga ati lafarra dhuftee mul'ata sii kennamiti. Namni tokko tokkoon mul'ata isaa kenname qaba. Mul'ata isaatti ba'uun garuu ga'ee namaati. Yeroo baay'ee nuyi kan rakkannu mul'ata keenyatti ba'uu dadhabuutu gatii nu kaffalchiisa. Mul'ata keenya bira ga'uu dadhabuutu gatii nu kaffalchiisa. Mul'ata nuu kenname malee kabiraatti seennee yoo jenne milkaa'insi jiru. Fakkeenyaaf mul'ata daldaalummaa kan kenneef daldaaluu danda'a. Mul'ata tajaajilaa kan kenneef tajaajiluu danda'a. Mul'ata qotee bulaa ta'uu kan kenneef qotee bulaa ta'uu danda'a. Mul'ata baratee milkaa'uu kan kenne baratee milkaa'uu danda'a. Mul'ata hojjetaa mootummaa ta'uu kan Waaqayyo kenneef hojjetaa mootummaa ta'ee argama. Yeroo baay'ee namoonni kana keessa kan isaan galanii maayinni mul'ata isaanii adda baafachuu dadhabuudha. Namni mul'ata isaatti hin baane taanaan galma ga'uu hin danda'u. Otoo Waaqayyo hin nagaddasiin jedhu ati hojjetaa mootummaa taate taanaan mul'anni si keessa jiru sun guddachuuf galma si geessisuu hin danda'u jechuudha. Walumaa gala mul'anni kun eessa keessa jira yookiin eenyu keessatti argama yoo jenne mul'anni kun nama keessatti argama. Iddoon taa'umsa mul'ata kanaa Waaqayyo sammuu kee keessa kaa'e, jireenya kee keessa kaa'e. Isa ati jiraattu keessa jira mul'anni kun jechuudha. Macaafni qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaastanii yoo ilaalle sagalee Waaqayyo akka jedha sagalee Waaqayyo akkana jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufe, yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keetii gatiin kee guddaa hin ta'a jedheeni jedha. Abrahaamin mul'ata fidee dhufee keessa isaatti dubbate Waaqayyo. Maal jedhe? Yaa Abrahaam hin sodaatin gatiin kee na biratti guddaadha. Kanaaf namni mul'ata qabu hin sodaatu. Mul'ata isaa sana duukaa bu'ee galma ga'uu barbaada waan ta'eef. Mul'ata isaa duukaa bu'ee milkaa'uu barbaada waan ta'eef hin sodaatu jechuudha. Ambaaqoom 2 lakkoofsa 3 irraa kaastanii immoo yoo ilaaltan namni Waaqayyo Ambaaqoom akkas jedha. Koobii isa sanarra ijaajjee Waaqayyo nan eega. Wantan komadheefis waan Waaqayyo deebisu nan eega ina deemu jedha. Eessa? Achuma iddoo Waaqayyo na kaa'ee dhaabbadheen jedha. Namni mul'ata qabu dhaabbatee eega eebba. Namni mul'ata qabu milkaa'insa dhaabbatee eega. Namni mul'ata qabu gateen badu. Haleluuyaa. Namni mul'ata qabu haalli natti dukkanaa'e jedhee abdiin kutu. Namni mul'ata qabu iddum qorumsa gidduutti Waaqayyo milkaa'insa ta'a. Lola gidduutti milkaa'insa ta'a. Abdii kutannaa keessatti milkaa'insa ta'a. Nama mul'ata qabu tokko Daani'eelin yoo ilaaltan Daani'eel boqonnaa 6 irratti Daani'eel kadhannaan nama beekame leenca gidduutti otoo jiru mul'anni isaa sun hin nyaatamne hin banne Waaqayyo achii kaaseetti fufsiise. Namoonni baay'een mul'ata baattanii kan isin rakkachaa jirtanii mul'anni keessan sirriidha taanaan har'aa kaasee Waaqayyo mul'anni kee akkatti fufu godha. Har'aa kaasee adeemsi kee akkatti fufu godha. Waaqayyo mul'ata baattee akkatti hidhamte teessu hin godhu jechuudha.
Iyesus Kiristoos inni gooftaa. Kanaafu mul'anni namaa kennamu tokko mul'ata galma ga'iinsa qabu. Waaqayyo mul'ata baduu siin kenne. Waaqayyo mul'ata du'uu siin kenne. Waaqayyo mul'ata abjuun taane qabu siin kenne. Waaqayyo mul'ata gaarii sii kenne. Mul'ata sii kenname duukaa buute ati duukaa fiiguu qabda. Mul'anni si dura deema ati mul'ata duukaa fiigda. Iddoo waaqayyo siin ga'e. Iddoo waaqayyo si ga'uu barbaada. Iddoo waaqayyo biraan si ga'uu barbaada. Iddoo waaqayyo si raawwachuu barbaade sana bira geessee dhaabbatta jechuudha. Kanaafuu gaafa mul'ata keetti baatu mul'anni ofumaaf bal'achaa deema. Ofumaaf daangaa godhachaa deema. Ofumaaf itti dabalaa deema. Mul'ata kee argatte taanaan ija buusaa deemta. Haleluuyaa. Namoonni baay'een kan jireenyi isaanii goge maaliif yoo jenne mul'ata isaanii kennametti amanuu dadhabuun. Mul'ata isaanii kenname duukaa bu'uu dadhabuun jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhee Anbaaqoom immoo asuma dhaabbadhee nan eegaa erga jedheen booddee Waaqayyo akkas godhe. Haleluuyaa. Mul'ata argitu kana bal'isiitii caafi guddisii caafi akka namoonni hundinuu arguu danda'anitti jedhee Waaqayyo. Amma isa ati komattu miti. Yeroo ati komattu miti. Waaqayyo akkas jedha. Mul'ata kee yeroo dhaloonni baay'een arganidha. Mul'anni kee dhaloota baay'ee bira kan ga'udha. Mul'anni kee dhaloota baay'ee biratti kan beeksifamuu jalqabudha. Yoo guyyaa har'aati kaase. Yeroo sagalee kana dhageesse kaase. Yeroo sagalee kana dhageesse kaase mul'anni kun galma ga'uu jalqaba. Kanaafuu namoonni baay'een mul'ata baattanii hin duutan. Mul'ata baattanii karaatti naftan jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafuu mul'ata baattanii akka hin duune baruu qabdu. Mul'ata baattanii akka hin salphanne. Mul'ata baattanii akka karaatti namni beekuu qabu. Egaa mul'ata kana Waaqayyo sitti kennee sin dhiisu humna itti mul'aticha fuutee galma geessu sii kenna Waaqayyo. Isa dhumaa walitti qabee kan hin dubbadhu namoota baay'ee Waaqayyo kan isaanii kennu mul'ata kennaaf. Mul'ata kennaaf birriin kennuuf. Mul'anni sinii kennamu garuu birrii fida. Mul'anni sinii kennamu qabeenya fida. Namoonni baay'een qabeenya yoo qabaatan mul'ata fiduu hin danda'an. Qabeenya yoo qabaatan wanta caalu fiduu hin danda'an. Mul'anni garuu qabeenya fida. Mul'anni garuu milkaa'insa fida. Mul'anni garuu hojii gaarii akka ati hojjettu godha jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een mul'anni keessan jiru hin du'u baay'ee mul'ata. Mul'anni keessan jiru hin awwaalamu baay'ee mul'ata. Namoonni mul'ata baattanii hin bade jettan. Namoonni waa baay'ee hojjettanii sin harkaa kassare, sin harkaa diigame mul'anni keessan deebi'ee dhaabbata. Iyesus Kiristoos inni gooftaadha. I can pray. Nan kadhadha amma Waaqayyo. Tsalliyaannu በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ mul'ata qabattanii golatti hidhamtanii kan jirtan mana garaa garaatti hidhamtanii kan jirtan iddoo garaa garaatti mul'anni keessan du'ee kan jiru kaa maqaa Yesuus nama Naazreeti iddoo duutanii kaa iddoo liqimsamtanii kaa iddoo baddanii galaa maqaa Yesuus mul'ata barbaaddee dhabdetti akka baatu har'a nan ajaja. Mul'ata barbaaddee dhabde bira akka geessu nan ajaja. Mul'ata sii milkaa'uu dide bira akka geessu nan ajaja. Humna dhiiga Yesuusiin mul'ata keetti bayar'aa kaase. Mul'anni kee nigdiidha yoo ta'e milkoof. Mul'anni kee barachuudha yoo ta'e milkoof. Mul'anni kee hojii garaa garaati yoo ta'e milkoof. Mul'anni kee tajaajiluudha yoo ta'e har'aa kaasee waan mul'ata kee qabe maqaa Yesuusiin sirraa kaaseera. Mul'ata du'aan qabdati. Mul'ata dhibeen qabdati. Mul'ata rakkinaan qabdati. Amma dhaga'aa kan jirtu maqaa Yesuusiin Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa keessa kan jirtan maqaa Yesuusiin mul'ata keessanitti ba'a. Eebba keessanitti ba'a. Milkaa'insa keessanitti ba'a. Isa hawwitanitti ba'a. Maqaa Yesuusiin baay'ee mul'ata baatee ciisu akka dammaqu nan ajaja. Baay'ee mul'ata baatee awwaalame akka achi ba'u nan ajaja. Baay'ee mul'ata baatee hidhame akka inni hiikamu nan ajaja. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Sinii ta'eera bilisa maqaa Yesuusiin. Sinii raawwatameera. Ameen.